duraan dursee baga nagaan dhufte siin jechuun barbaada. Maqaa kee fi hojii kee naaf himi. Isinis baga nagaan na eegdan ani weellisaa Urgeessaa Isheetuun jedhama. Egaa har'a guyyaa eebba miidiyaa haaraa wiirtuu miidiyaa kan jedhamu eebbisne. Dhugaa hedduu gammanna irra akka sabaatti miidiyaa baay'ee hin qabne waan ta'eef miidiyaa haaraadha sarpiraayis waan nu gootaniif isinis galatooma. Mee miira maaliif sitti dhagahame? Maal nurraa eegde? Maal immoo dhabde? Fuulduratti immoo maal yoo sirreessine sitti tola? Ammaaf isinis eegala irra jirtu waan ta'eef waan sirreessaa deemtan immoo sinuu beeytanii akka miidiyaalee kaana waan wal fakkaataa osoo hin taane waan haaraa waan Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu waan akka hojjettan asumaan dhaamsa isinii dhaama. Egaa dhugaa dubbachuuf taanani Oromoon haga baay'ina isaatti miidiyaa baay'ee hin qabu waan ta'eef miidiyaan haaraan guyyaa guyyaadhaan qubee TV yeroo darbe eebbisnee turre har'a immoo guyyaarraa miidiyaa imala ittaanuuf jedhu dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee namatti tola. Kaayyoon keessanis har'arra dhaabbattanii egeree akeekaa jirtu waan ta'eef miidiyaa cimaa akkasumas dhaloota ammayyaa kanaan ka ta'e abdii guddaan qaba. Jabaattanii isinis immoo waan ciccimaa waan sabicha kana madaalu waan saba kana fakkaatu hojjettanii akka addunyaatti agarsiistan gabanumaan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Ayyee galatoomi. Miidiyaaleen Oromoo babbanamaa jiru kana duras turaniiru. Miidiyaa wiirtuun miidiyaalee afaan Oromootti dabalamuu isaaniiti maal jetta? Dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Uummanni Oromoos asumaan carraa kanaan baga gammadan jechuun barbaada. Maaliif miidiyaa haaraan guyyaa guyyaadhaan akkas dhalachuunsaa baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama gammachiisas miira gammachuun namatti uuma. Maal jechuun achiin waan baay'ee beeksisna. Sabni tokko miidiyaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Saba tokkoof miidiyaan baay'ee barbaachisa waan ta'eef waa'ee saba sanaa addunyaatti beeksisa waan ta'eef akka fakkaannu maalirraa akka jirru eenyummaa keenya calaqqisiisa waan ta'eef miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaa haaraan guyyaa guyyaadhaan akkasitti uumamuunsaa baay'ee nama uumamuu qofa miti immoo hojiidhaanis hojiiwwan ciccimaa akka hojjettan gabanumaan dhaamsa isinii dhaamuu barbaada. Maaliif miidiyaan yeroo baay'ee kanaan dura miidiyaa muraasa akka sabaatti kan qabnu irra caalaa waan wal fakkaataa qofa irratti kan xiyyeeffatu waan uummanni kun waan baay'ee qaba beektaa gama aadaatiin wantoota hedduu qaba waan ta'eef duuba deebitanii waan uummata kanaa waan haaraa akkasumas waan haaraa jechuun immoo waan duraan uummata keessa hin turre jechuu miti. Wanta uummata keessa jiru sanii fiddanii uummatuma kanatti agarsiisu jechuudha malee. Kana jechuun immoo uummanni eessa akka jiru bakkam akka jiruu fi egeree isaa irraa akeeka waan ta'eef gaheen miidiyaan qabu wantoota uummata isaa beeksisuu irratti baay'ee cimaadha jechuudha. Hedduun si galateeffadha. Dhumarra ergaa dabarsitu yoo qabaatte carraa san si filadha. Dhumarratti ergaan ani qabu uummata Oromoo addunyaa kana irra jirtanii miidiyaa haaraa wiirtuu miidiyaa jedhamu gamanumaan akka qeebaltan qeebaluu qofa osoo hin taane immoo miidiyaa keessan kana jabeeffachuu cinaa dhaabbachuu dogongorarree yoo qabaate akkasitti sirreessuu wal sirreeffachaa wal jabeeffachaa deemuu miidiyaan kun akka nan yaadutti akka har'a waltajjiirra dhagaa turetti hundee cimaadhaan natti fakkaata akkaataan inni ittiin dhufe jechuudha. Miidiyaan tokko immoo gaafa hundeensaa jallisaa wixineensaa gaafa cimu egereen inni wantoota adda addaa waan sabicha madaalu hojjetu baay'ee cimaadha. Hooggansa irratti miidiyaan cimaa taananii miidiyaan hin kufu. Dhabama ta'uu hin qabu miidiyaan dhabama ta'uu jechuun salphina. Uummata akkas guddatu kana uummata jabaa uummata aadaaf seena isaa addunyaa ajaa'ibsiisaa jiru kana miidiyaan dhufee mul'atee sagantaalee babbareedoo tokko tokko agarsiisanii akka miidiyaawwan kaan isan qileebuu hin qabu ta'uu hin qabu. Wanta akkasii aada maleedha waan ta'eef nutti barachuu hin qabu. Miidiyaa dhalaa dhalatti darbu ta'uu danda'u qaba. Uummata Oromootiin immoo baga gammaddanii miidiyaa keessan kana immoo gammachuudhaan akkasimattan gabanumaan dhaamsa isinii dhaamuu barbaadaan jiraan. Hedduu galatoomi.